Egaa dhiyeenya kana dhimmoota ministeerota biyyattiidha keessattuu kan yeroo mootummaa coomsaa kana keessatti olaantummaa ministeerota gara warra Amaaraatiin dhuunfatamu isaa keessa beeytonni ibsaa jiru. Kun immoo sirnichi deebi'ee amaaromu akkuma kaleessaa sirni biyya keenya ture kan waggaa 27 ture tigroome san ammas deebi'ee amaaromu isaati. Gama kaaniin warroonni akka hayyootatti of ilaalan tokko isaanii mootummaan namoota silaa itti amanu bakka buufate kan jedhu ibsaa jiru. Oromoo keessaa hoo namni itti amanan hin jiru? Maaliif ministeera ta'uu dhaban? Amaara qofatu amanamummaa Itoophiyummaa qaba jechuudha. Sirna kana keessa mootummaan Habashaa yookaan immoo mootummaa amma jiru kana keessa Oromoonni bal'inaan qooda ka itti fudhatan keessaa mootummaan kun isa tokko miti. Isa kana keessatti akkamitti mootummaan kun ministeerota bakka gara garaa keessatti Oromoo fi saboota biroo qooda fudhachiisuu dhabee sirnuma Amaaraa qofa olaantummaa isaa leellisuudhaaf bakka kaa'eef kan jedhu. Egaa soommanni waan as deemaa jiruuf malee bal'inaan irratti haasofna dhimma saba keenyaa fi biyya keenyaa eenyumtuu kan nu dura yookaan immoo anatu si dura jedhu hin jiru. Akka sabaatti akka biyyaatti guutuun keenya waliin qabna. Hanganuma jennaa. Egaa soommana gaarii.